Nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota warqee akkam jirtu mee nagaa keessa miti galata waaqayyoon nagaa guddaan qabaga. Obboloonni fuulli keessanii buguriif maadaatii qabachuun buguriin baay'inni isaa fuulli namaa akka tabalaashoo nama taasisa. Namni dhaginni isaa akka fokkisu nama taasisa jechuudha. Inni lammaffaan immoo akkasumallee madaatiin baay'ee fuula namaaf jibbisiisaa kan ta'edha. Kanaafuu warroonni waan karaa lamaan rakkattanii by the way buguriin karaa lama namatti dhufa. Karaa tokko fuulli keenya uumamaan zayitaammaa yoo ta'e jechuun zayitii kan qabu yeroo daddaaf qabaasa yoo ta'e dafqisuun bakka ho'aatti buguriin akka ba'uusa taasisa jechuudha. Sababa zayitii ta'eef. Lammaffaa immoo dubartiin laguun yeroo dhufu jala ga'u fi fuula ishee irratti hin agarsiisa jechuudha. Innaa fuulli ishee irratti yaa'a. Innaa kana lamaaniin dhufa. Madaatiin immoo tokkoffaa madaatiin kan ittiin dhufu namoonni baay'een yoo hin aaru ta'e jechuun yaada hundumaa dubbatanii kan baafatanirraa keessa isaaniitiin aaru taanaan aarirraan hin dhufa. Lammaffaa immoo umuriin namaa yeroo ol dabalaa adeemu hin dhufa. Sadaffaa irratti immoo namoonni yeroo ulfaahanii ulfattootoo jiranirree madaatiin isaaniitti ni baha. Inni ulfaan dhufu hin bada jechuudha yeroo booddee yeroo daanii kaan hin bada. Inni immoo aariidhaan dhufu garuu isa balleessuu fi maal gochuu akka qabnu aarii dhiisuudha jechuudha. Aarii dhiisuudha keessa keenya waan dhufuuf aarii yoo dhiisne malee wanti sun nu dhiisuu hin danda'u. Kanaafiyyuu aariin baay'isina aariin kana bicha otoo hin taane mataa arrii fi akkasumallee immoo libdi laphee dadhabsiisuudhaa fi dhiiga gadi buusuudhaa fi sukkaaraaf wanta baay'een nama saaxila jechuudha. Aariin gaarii miti. Indoom dhukkuba aariidhaan namatti dhufu kanillee qoricha hin qabne dhiigni ofii yeroo danfutti kufanii kan achiin hafanillee waan akkasii aariin gaarii miti jechuudha. Innaa kanaafiyyuu saamunaan paappaayyaa irraa hojjetamu kun baay'ee gaariidhaan fuulli koo baay'ee madaatii obboloota koo baay'ee madaatii baay'ee qabannaa erganiin kana fayyadamuu qabee fi akkasumallee tarmeriik jedhama kun afaan ingiliffaatiin biyya keenyatti hirdii jedhama. Hirdiin ayinataa lama jira. Hirdiin tokko hirdii nyaataaf ta'udha. Hirdiin kun garuu qaamumaaf kan tolchamedha jechuudha. Naanaaf biyya hindiirraatii narsootatu naaf fidee jira jechuudha yeroo hiriifti deemanii. Hirdiin inni kun jinjibila fakkaata jechuudha. Suuqirra suuparmaarkeetii garaagaraarra jira. Itti bitattanii mana keessatti daaktanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Hirdii kana aannan xiqqoo isheedhaa fi dammaan wal maktanii dibachuu dandeessu daqiiqaa 10 hanga 15 tursiistanii jechuudha.